Harka fuune nageenyi keessan hin badin akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Suur Sagalee. An Firaanol Ahmadidha. Sagantaa barsiifataa waa'ee Suur Sagalee yeroo yeroodhaan isiniif qabadhee dhiyaadhu har'as itti fufee isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Viidiyoo keenya darbe irratti waa'ee suureessuu yookaan framing isin barsiiseen ture. Har'a immoo waa'ee rogoota kaameraa isin barsiisa. Rogoonni kaameraa rogeeffama kaameraa garagaraa ittiin madaaludha. Gosa garagaraatu jiru. Isaan keessaa ijoo kan ta'an 7 har'a wajjin ilaalla jechuudha. Gidduudhaan garuu subscribe, like gochuu hin dagatina. Inni jalqabaa rogjaleedha yookaan low angle. Rogjaleen kaameraan keenya ija taatoo keenya gadi ta'ee achii ol yeroo waraabu kan argannudha. Yeroo baay'ee humna qabeessummaa, aangoo qabeessummaa taatoo keenya argisiisuuf itti fayyadamna. Digriin roga kanaa xiqqaa hamma garmalee guddaatti deemuu danda'a. Inni itti aanu immoo roga irraadha. Rogni irraa faallaa rogjalee yommuu ta'u kaameraan keenya yommuu gubbaa gad taatoo keenya waraabu kan argannudha. Yeroo baay'ee waljalee faana walii wajjin fayyadamna. Wal caalmaa aangoo taatota lamaanii ittiin argisiisuuf fayyadamuu dandeenya. Rogi irreen taatoo keenya gad xiqqeessuuf itti fayyadamna. Sodaa, gaabbii, of tuffii kanneen kana fakkaatan argisiisuuf itti fayyadamna. Rogjaleen gar malee yeroo ta'u waraabbiiwwan diroonii fi kireenii kanneen biroos ta'uu danda'a. Inni sadaffaan roga matgubbeeti. Matgubbeen roga irraa tahee digrii 90 taatoo keenya gubbaa gadi yommuu waraabu kan argannudha. Roga kana daarikteeroonni maqaa garagaraatiin waamu. Fakkeenyaaf bird eye view, god's eye view kan biroos. Daarikteeronni yeroo baay'ee taateewwan walxaxoo itti argisiisuuf fayyadamuu danda'u. Yookaan immoo taatee waaqa kadhachaa jirus ta'uu mala. Inni arfaffaan roga jallataadha. Rogni jallataa kaameraa keenya daaqsinee yommuu waraabnu kan argannudha. Rogni kun taatoon keenya haala ulfaataa keessa jiraachuu yookaan immoo wanti sirrii hin taane tokko akka jiru argisiisuuf. Darbees immoo ajaa'ibsiifannaa wanta tokko yookiin sodaas argisiisuuf itti fayyadamuu dandeenya. Inni shanaffaan qixxee ijaati. Rogni qixxee ijaa roga yeroo baay'ee itti fayyadamnudha. Rogni kun daawwattoota keenyaa fi taatota keenya gidduu wal qunnamtii argamsiisuuf nu fayyada. Our eyes are gateways to the soul jedhu warri halluu garaagaraa. Ijji keenya balbala gara lubbuutii jedhu. Rogni inni biraa qixxee gateettiiti. Rogni qixxee gateettii roga ijaa irraa xiqqoo gadi bu'ee achii ol taatoo keenya yeroo waraabnu arganna. Rogni gateettii gosa rogaa rogi irree keessatti ramadamuu danda'a. Kan adda isa taasisu gateettii irraa qofa waraabamuusaa. Kanaaf qixxee gateettii jennee jechuudha. Roga kana yeroo baay'ee dubbii taatotaa argisiisuudhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Yeroo baay'ee bifa waraabbii suur gateettii wajjin wal faana itti fayyadamna jechuudha. Torbaffaa fi inni dhumaa roga lafa jalaati. Rogni lafa jalaa kaameraan keenya guutumaa guutuutti qixxee lafaatiin tahee yommuu waraabnu arganna. Waraabbii kana bifa bareedaa taheen sochii taatoo keenyaa hordofuuf itti fayyadamuu dandeenya. Darbees wantoota naannawaa sana lafarra jiran bifa bareedaa ta'een argisiifachuuf itti fayyadamuu dandeenya. Rogoonni kaameraa 7 warra kana turan. Kana jechuun garuu bifni rogoota waraabbii kan biroo hin jiran jechuu miti. Namni akka fedhetti rogeessuu danda'a. Garuu seeronni kunniin seerota yaada keenya bifa salphaadhaan dabarfachuuf nu gargaaranidha. Rogoonni kaameraa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma turan. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hamma wal arginutti nagaan keessan hin badin. Ammoo hin dagatina barreessaa, waraabaa, qindeessaa.